Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan inequality for numbers between 0 and 1 lakkoofsa wal caalmaa lakkoofsotaa gidduu 0dhaa fi 1 gidduutti argaman waliin ilaallaa jechuudha. Lakkoofsota 0dhaa fi 1 gidduutti argaman kan jennu lakkoofsota akkamiiti? Fakkeenyaaf 0.5 faa 0.2 faa isaan kuni lakkoofsota gidduu 0 fi gidduu 1tti argamanudha jechuudha. Lakkoofsonni kuni wal caalmaan isaanii amala akkamii qabu? Amaloota akkamii agarsiisu kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa lakkoofsonni kun jechuudha. Tokko yoo jechuudha 0 leezaan x leezaan 1 yoo ta'e kana jechuun x'n kan keenya gidduu 0 tiif 1tti lakkoofsa argamudha yoo ta'e jechuudha. If we multiply yoo a times x kanaan baay'isna yoo ta'e lakkoofsa a jedhamu and a is positive number yoo ta'e or positive integer'idha yoo ta'e jechuudha. Lakkoofsi a kuni ni xiqqaata. Maal jechuudha? Bakka jalqaba jirurraa ni xiqqaata. Kana gaafa isin jedhu fakkeenyaaf x kan keenya yookaan lakkoofsi 0 fi kana gidduutti jiruun meeqaa jennu 0.5dha jennu. 0.5dha. 0.5 jechuun kora biraan 1/2 miti isa kanadha jennu. And a keenya immoo N immoo walqixa 4dha jennu. N immoo equal to 4 jennee fudhannu jechuudha. Yeroo kana lakkoofsi N kuni yoo positiiva ta'e jechuudha ni xiqqaata jechuudha. Lakkoofsota 0dhaa fi 1 gidduu jiruun lakkoofsi positiivni intigeriin tokko yoo baay'ate maal ta'a? Ni xiqqaata bakka jirurraa. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf 4 jennee namti a times 0.5 okay this equal to 2dha jechuudha. Laala N keenya jalqaba 4 ture. 4 irraa gara kamitti gad deebi'e? Gara 2tti gad deebi'e jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu lakkoofsa 4 kuni bakka isa jirurraa xiqqaateera jechuudha. Kanaafuu positive nambarii tokko yoo baasne positive nambarii sun maal ta'a jechuudha? Ni xiqqaata jechuudha. Haa ta'utii garuu yoo lakkoofsi nuti ittiin baay'isne kun negatiiva ta'e immoo lakkoofsichi maal ta'a? Ni dabala jechuudha. Laala amma fakkeenyaaf asitti N kan keenya walqixa 4 jedhanii miti N kan keenya minus x times a yoo ta'e garuu a maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Kan akkamitti kan jedhuudhaaf laala x kan keenya 0.5dha jennu ammas times a kan keenya immoo minus 4dha jennu. Laala yeroo kana inni kun walqixa maal ta'a? Minus 2 ta'a jechuudha. Okay? Minus 4 gara minus 2tti wal guddate jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu lakkoofsa 0dhaaf 1 gidduu jiruun yoo kaane lakkoofsa tokko ittiin baay'isne lakkoofsa positiivaa yoo ta'e lakkoofsi sun ni xiqqaata. Negatiivaa yoo baay'isne garuu negatiivni sun ni guddata jechuudha. Maaliif minus 4dhaa fi minus 2 keessaa isa kamtu caala waan ta'eef minus 2tu caala waan ta'eef gara minus 2tti wal guddate jechuudha. Okay? Bifa kanaan amalli lakkoofsa kana gidduu ga'aa inni kun isa tokkodha jechuudha. Inni lammaffaani amma jechuudha lakkoofsi tokko 0 leezaan x leezaan 1dha yoo ta'e kana jechuun x lakkoofsi jedhamu kun lakkoofsa 0 fi 1 gidduutti argamudha. Akkuma isin jedhe 0.2 ta'uu danda'a 0.5 ta'uu danda'a lakkoofsa kana gidduutti argamudha yoo ta'e jechuudha. Lakkoofsa kana fakkeenyaaf amma kun xdha yoo jenne x times xdha yoo jenne x times xdha yoo jenne isa kamtu caala amma? Fakkeenyaaf yeroo lakkoofsa gurguddaa fakkeenyaaf 2 yoo ta'e 2 square'iin moo 2tu caala 2 square'itu caalatti beekamaadha. Garuu amalli kun hin hojjetaa lakkoofsa 0 ta'u gidduutti jiranu amalli kun hin hojjetaa kan jedhu. X fi x square x the power of 3 keessaa isa kamtu caala? Kana keessaa laalaa asitti fakkeenyaaf 0.5 jennu. 0.5 yoo ta'e 0.5 jedhani kuni 0.5 immoo gaafa square goonu walqixa maal ta'a? 0.25 ta'a. And inni kun immoo 0.5 the power of 3 yoo ta'e ammoo 0.125dha jechuudha. Laala lakkoofsonni kuni gaafa paaworii godhaa deemu kan gaafa ofii isaaniitiin baay'isaa deemnu maal ta'aa deeman jechuudha? Xiqqaachaa dhufan jechuudha. Garuu lakkoofsota gurguddaatu ta'eeti warra 0dhaa fi 1 gidduun jiratu ta'e fakkeenyaaf 2 akkuma isin jedhe square gochaa 2 the power of 3 gochaa kan deemu yoo ta'e 4 8 bifa kanaan dabalaa deema jechuudha lakkoofsonni kun. Lakkoofsonni warri 0dhaaf 1 gidduu garuu akka warra kanaatu hin taane xiqqaachaa yookaan hirrachaa adeemu jechuudha. Inni kan biraanii inni sadaffaan jechuudha lakkoofsi kuni 0
leessaan x'dha and leessaan 1dha yoo ta'e x namas akkuma isiniin jedhe lakkoofsa 0 fi 1 gidduutti argamu yoo ta'e jechuudha. Yoo x'dhaa fi 1 over x keessaa kamtu caalaa? Laala lakkoofsa warra kaan keessatti jechuun warra tokko olii keessatti jechuudha. Amma 2dhaa fi 1 over 2 keessaa kan caalu beekamaadha. 2tu caala jechuudha. Haa ta'uti garuu amalli kun ni hojjetaa lakkoofsa warra kana gidduutti kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf 2dhaa fi lakkoofsi kun 0.5 jennu. Maaliif kana gidduudha waan ta'eef 0.5dhaa fi 1 over 0.5 keessaa isa kamtu caalaa? 1 over 0.5 keessaa kan caalu beekuu qabna jechuudha. Okay, akka lakkoofsa kanaatu hin taane, akka lakkoofsa warra ordinariitu hin taane, lakkoofsi 0 fi 1 gidduu garuu amala addaa qabu. Isa kamtu caala jechuudha? Isa 1 over x'tu caala jechuudha. Isa kan keessatti garuu isa kanatu x'tu caalamti. Garuu isa 0 fi 1 gidduu keessatti 1 over x'tu caala. Akkamitti naan jechuu dandeessu? 0.5dha jechuun 1 over 2 jechuudha inni irra. Kanaaf iyyuu laalaasti 1 over 2dha jechuudha. Okay? Kana booda inni kuni 1 over 2 jechuun ittiin irra maaramti laala hiruu 1 over 2ti jechuudha. Hiruu jechuun immoo garagaltoo baay'isuudha jennee turre. That 1 times 2dha miti over 1dha. This equal to 2dha jechuudha. Kanaafuu inni kun 0.5dha. Inni kun immoo maal ta'e jechuudha? 2 ta'e jechuudha. Kanaafuu 2dha moo 0.5 yookaan 1 over 2tu caalare isa 2 kanatu caala jechuudha. Inni jechuun 1 over x'dha lakkoofsonni baay'een akkasidha jechuudha. Kanaafuu lakkoofsonni bifa kanaan gaafa nuu kennamanu isaan kanatu caala. Isa 1 over x'tu caala jechuudha. 0.3 yoo nuu kenname sammasitti jechuudha. Fi 1 over 0.3 keessaa isa kamtu caala jechuudha? 1 over 0.3 kanatu caala jechuudha. 0.3 maaliif 1 over 0.3 jechuun 3 over 10dha jechuudha. Inni kun immoo walqixa meeqa jechuudha? 10 over 3 jechuudha. Gara kanatti jijjiiraa deemna jechuudha. Kanaafuu kan caalu isa kamidha jechuudha? X fi 1 over x keessaa x gidduu 0 fi 1tti kan argamu yoo ta'e 1 over x is greater'dha jechuudha. 1 over x isa guddaadha jechuudha. Example, if -1 less than x less than 0, that means yoo jechuudha -1dhaa fi 0 gidduutti argama ta'e eenyu x'n jechuudha. Lakkoofsa kana gidduutti yoo argama ta'e which of the following is the largest value? Lakkoofsa armaan gadii keessaa kan guddaa ta'e eenyudha jechuun laala lakkoota warra kana keessaa jechuudha. That -1 keessaa, x keessaa, 2x keessaa, x the power of 3 keessaa lakkoofsa kamtu baay'ee guddaadha? Laala seerota sana yaadachuu dirqama miti. Amma maal gochuu dandeenya? Sabsuus goonee lakkoofsa tokko fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 0 fi -1 gidduutti lakkoofsi argamu. Fakkeenyaaf -1 over 2 yoo fudhanne jechuudha. -1 over 2 yoo fudhanne -1 over 2 that x keessa buusna yeroo kana -1 over 2 dhuma jechuudha b irratti and 2x jechuun immoo that 2 times bakka x -1 over 2 fudhanna isiniin jedheera. Kanaafiyyuu -1 over 2dha jechuudha. Yeroo kanatti kun 2 kun 2 kanaan kana booda is equal to -1 ta'a jechuudha. Okay? Kanaaf iddoo kana immoo -1 ittiin fudhachuu dandeessu. Kana booda iseen kun immoo -1 the power of -1 over 3 the power of 3dha jechuudha. Over 2 the power of 3dha jechuudha. -1 over 2 kan d jechuudha. The power of 3dha jechuudha. Okay, kana booda inni kun immoo walqixa meeqa ta'a jechuudha? -1 over 8 ta'a jechuudha. Laala amma lakkoota kana keessaa inni kunii fi inni kun kan diti jechuudha. Okay, x the power of 3. Amma -1 n daat hunda jaraa keessaa isa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kan nuyi gaafatamne garuu largest value keessaa isa guddaadha jechuudha. Kanaafiyyuu a dhaa fi kan b kan c keessaa dhiisna b dhaa fi isa kana immoo waliin dorgomsiisna. -1 over 2 dhaa fi -1 over 8 keessaa kamtu caala? Laala lakkoofsi inni kuni -1 8 jiruudha. Kan isa kanaa immoo -1 2 qofaadha jiruudha. Kanaafiyyuu inni kuni baay'ee xiqqaataa deema jechuudha. Baay'ee xiqqaata jechuun negatiiva keessatti maal ta'a jechuudha? Isa guddaa ta'a gara 0 tti ol siqaara jechuudha. Kanaafuu the largest value maal ta'a? D ta'a. The answer is D dha jechuudha. Inni taan akkas jedha. If 0 less than x it mean what? Yoo x gidduu 1 0 kan jiru ta'e which of the following lists the numbers in increasing order? Increasing order yookaan lakkoofsota akkaataa
isaan dabalaa deemanuun kan tarreessa isa kamidha. Fakkeenyaaf amma x'dhaa fi x square'n bifa kanaan jiraati. X fi x ilaala lakkoofsi kun lakkoofsota 0dhaaf 1 gidduu jiranudha. Fakkeenyaaf 0.5 fudhachuu dandeenya jechuudha. 0.5 fudhannee 0.5 square yoo goone that 0.5 gaafa square goonu 0.25dha. Laalaasti x'n keenya 0.5 yoo ta'e 0.25 immoo x square yoo ta'e isa kamtu caala jechuudha keessaa 0.5tu caala. Kanaafiyyuu increasingidhaan kun immoo kanaafuu yeroo akkasii decreasing orderii ta'e xiqqaachaa deemee kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay, inni kun immoo inni kan b irratti immoo laala kan b irratti immoo jalqaba x squareetu jira. X square jechuun 0.25dha. Kana jechuun maal isaa fudhachuu dandeenya? Paaworii isaanii fudhachuu dandeenya. Jechuun laala yeroo paaworiin isaanii guddataa deemu inversely proportionalidha. Paaworii isaaniitti guddate jechuun lakkoofsuun immoo ni xiqqaata jechuudha. Fakkeenyaaf 1/2dha miti 1/2dhaa fi paaworiin isaa 2 yoo ta'e immoo 1/2dhaa fi paaworiin isaa 1 yoo ta'e immoo 1/2dhaa fi paaworiin isaa 1/2 yoo ta'e isa kamtu caala keessaa guddaadha. Lakkoofsi guddaan kana keessaa isa kamidha? Isa 1/2dha. Maaliif inni 1/2 lakkoofsichi guddaadha jechuudha. Yeroo paaworiin isaa xiqqaachaa deemu lakkoofsichi immoo guddachaa deema waan ta'eef. Kanaaf yoo asitti amma paaworiin isaa x square 1/2 x square jennu kanaan. Isa kana immoo paaworiin isaa bifa kanaan dabalaa deemedha jechuudha. Kan b irraa kun. Kanaafuu inni b irraa kun sirrii ta'uu danda'a jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa quantitative comparison. Quantitative comparisoniin maalidha? It can be equation or inequality. Equation yookiin immoo equality ta'uu danda'a. Quantitative jechuun amma wantootaa waliin dorgomsiisuu lakkoofsa jechuudha. Amma isaanii waliin dorgomsiisuu. Fakkeenyaaf 2-3 keessaa kamtu caala akkuma waan jechuu itti fudhadha. Kanaaf kana keessaa kamtu caala yoo ta'e inequality ta'a. Yoommoo that 2 fi 2 yoo ta'e immoo yeroo kana immoo equation ta'a. Kanaaf maal ta'uu danda'a? Equation ta'uu danda'a, inequality ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma salphatee kan gaafatamu miti akkuma nu salphatuuf malee kan akkasitiin jedhe jechuudha. Fakkeenyaaf example the following two quantities compare the following two quantities compare jechuudha. Kun asitti compare waliin dorgomsiisama quantitiiwwan lama nuu kenname quantity A dhaa fi quantity B nuu kennameera. Quantity A ni 11√2dha and inni kan biraan immoo 9√2dha. Kana keessaa kamtu caala moo wal qixadha kan jedhu ilaalla jechuudha. That 9√3 keessaa jechuudha. Okay, isa kana beekuudhaaf isa kana gara kamitti deebisuu dandeenya? 11 jechuun raadikaalii jalaa meeqatu ba'e? 121. Kanaafuu and radical goone 121 times √2 gochuu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo wal qixa maal ta'a? This equal with and radical 121 times 2 ta'a jechuudha. Okay, isa kana wajjin wal qixa inni irraa exponent keetti yeroo darbe ilaallee turre waan ta'eef jechuudha. And inni kun immoo wal qixa maal ta'a jechuudha? And radical 121 dha and radical times 2 jechuun immoo 242dha jechuudha inni kun. Okay, inni kun immoo maalidha? 9 jechuuni kan biraa ruutii irratti gaafa finnu 81dha. And radical jechuudha. That isa kana times 3 times √3 goona jechuudha. Kana booda inni kun immoo wal qixa and radical walitti fiduu dandeenya jechuudha. Viidiyoo darbeen sirriitti ilaalleerra kana waa'ee exponentii waan ta'eef isa sirriitti deebi'aati ilaala. Kana booda 81 times √3 81 times √3 immoo meeqadha jechuudha? Isa kana walitti fiduu dandeenya jalqaba dura 81 times 3 jechuudha ruutii isaa walitti deebisuu dandeenya jechuudha. Kana booda kun ruutii jalatti wal qixa meeqa ta'a? 243 ta'a jechuudha. Amma egaa nu salphateera 243 and radical immoo 242tu caala. Kamtu caala? Kanaafiyyuu 243tu caala. Kanaafiyyuu quantity B is greater than quantity B is greater than quantity what? C quantity A jechuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan waliin quantityuwwan garaagaraa dorgomsuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan baay'ee qormaata abjuu irratti sirriitti deddeebi'ee kan dhufudha jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti hubachuu qabdu gaaffiiwwan kana fakkaatan yaaluu qabdu jechuudha. Inni lammaffaanii consider the following two quantities quantityuwwan gatiiwwan armaan gadii kana consider godhi kana booda immoo waliin dorgomsiisna jechuudha. Okay, quantity A ni quantity B bifa kanaan nuu kennameera jechuudha. Quantity A ni 3 the power of 48 plus 3 the power of 48 yeroo 4 bifa kanaan walitti daamee jira jechuudha. And inni kun immoo 3 the power of 49 dha. Quantityuwwan kana keessaa kamtu caala? Which is greater? Isa kamtu guddaadha? Yoo waliin dorgomsiifne isa kana waliin dorgomsiisuudhaaf maal gochuu dandeenya? Amma wal fakkeeffachuu yaalla jechuudha. Maaliif akka inni nu salphatu waliin dorgomsiisuudhaaf. Kanaafiyyuu 3 the power of 48 plus 3 the power of 48 plus 3 the power of 48
plus 3 the power of 48 jechuuni laalaasti 3 the power of 48 ta'e asis 48 the power of asis akkasidha. Kanaaf iyyuu wal fakkaataadha waan ta'eef 3 the power of 48 tokko keessaa fudhannee jechuudha. Maal gochuu dandeenya? Akka koomaniitti jechuudha keessaa fudhachuu dandeenya. Kana booda asitti kanatti meeqadha? Waanitti asitti hafti. Asitti waanitti asitti hafti. Sadaffaarrattis waanitti hafti jechuudha. Sadaffaarrattis waanitti hafti jechuudha. Kana booda isa kana maal gochuu dandeenya? This equal with 3 the power of 48 times 4 dha jechuudha kun. Okay, inni kun kanadha. Inni kun immoo akkam gochuu dandeenya? 3 the power of 49 dha miti kun 3 the power of 49 kana gara ilaalaa asitti jechuudha. 49 kana bifa kamiin barreessuu dandeenya? 3 times 3 the power of 48 gochuu dandeenya. Seera exponent keetti yeroo darbe ilaallee turre. Asii 1 dha, asii 48 dha waan ta'eef 1 plus 48 wal qixa meeqa 49 waan ta'eef deebi'ee sana nu dhufa jechuudha. Keessaa maal fudhachuu dandeenya? Beezii tokko fudhachuu dandeenya isiniin jedheera viidiyoo darbe irratti. Laalaasiin 3 dha, 3 dha miti, 3 tokko keessaa gaafa fudhannu 1 plus 48 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu 48 plus 1 dha, 48 plus 1 dha jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu kun wal qixa 3 the power of 49 itti deebi'a jechuudha. Kanaafuu 3 the power of 49 jechuu fi 348 times 4 dhaa fi 3 times 3 the power of 48 dha miti lachiin isaanii garuu 3 dha inni kun 3 aan baay'ate inni kun 4 aan baay'ate. Kanaafuu isa 4 aan baay'ate moo 3 aan baay'ate caalee kanaafuu isa 4 aan baay'ate caalaa jechuudha. Therefore quantity A greater than quantity B dha jennee bifa kanaan conclude gochuu dandeenya jechuudha. Har'aaf asumatti dhugaa viidiyoon kun koorsii guutummaa isaatti aptitude irratti kan hojjetamedha. Viidiyoo kana guutummaa isaa argachuu namoonni barbaadan yookaan fedhii qabdanu karaa description box irratti isiniin ka'a yaadaaf gaaffii karaa telegiraamii kootiitiin na dubbisuu dandeessu. Bifa salphaa ta'een argattanii viidiyoo kana yoo xumurtan dhugaa dubbachuudhaaf qabxii keessan akka sirriitti ol kaasutti baay'ee isin gargaara. Viidiyoon kun bifa kanaan kan inni ittiin hojjetamee fi mana barnootaa keessatti aptitude'n koomanii godhamee hin barsiifamu jechuudha. Manneen barnootaa kamii keessatti iyyuu viidiyoo kana irratti garuu yoo sirriitti ilaaltanii jettan dhugaa dubbachuudhaaf maas paartii irratti sirriitti amma tokko siniif fura jechuudha. Kana malees barattoota kutaa 12 qofa osoo hin taane kanneen kutaa 9 kutaa 10 jiranuu fi herreega irratti baay'ee isin fayyaduudhaa fi aptitude irratti immoo gahumsa keessan olaanaa waan godhuuf viidiyoo kana yoo barbaadan karaa telegiraamii yaadaaf gaaffii jedhuun na quunnamuu dandeessu. Baay'een isin jaalladha. Nagaatti.